nama 500,000 hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan. Yoo manni hidhaa ga'eef ol siisaa jennaan miliyoona 15tti. Dhugaa rabbii isinitti himuun miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inni wabilisoomti mootummaa isii ta'u inuma jaarratti kuni uma nama 500,000 hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan. Yoo manni hidhaa ga'eef ol siisaa jennaan miliyoona 15tti. Dhugaa rabbii isinitti himuun miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inni wabilisoomti mootummaa isii ta'u inuma jaarratti kuni uma nama 500,000 hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan. Yoo manni hidhaa ga'eef ol siisaa jennaan miliyoona 15tti. Dhugaa rabbii isinitti himuun miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inni wabilisoomti mootummaa isii ta'u inuma jaarratti kuni uma nama 500,000 hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan. Yoo manni hidhaa ga'eef ol siisaa jennaan miliyoona 15tti. Dhugaa rabbii isinitti himuun miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inni wabilisoomti mootummaa isii ta'u inuma jaarratti kuni uma nama 500,000 hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan. Yoo manni hidhaa ga'eef ol siisaa jennaan miliyoona 15tti. Dhugaa rabbii isinitti himuun miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inni wabilisoomti mootummaa isii ta'u inuma jaarratti kuni uma nama 500,000 hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan. Yoo manni hidhaa ga'eef ol siisaa jennaan miliyoona 15tti. Dhugaa rabbii isinitti himuun miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inni wabilisoomti mootummaa isii ta'u inuma jaarratti kuni uma nama 500,000 hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan. Yoo manni hidhaa ga'eef ol siisaa jennaan miliyoona 15tti. Dhugaa rabbii isinitti himuun miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inni wabilisoomti mootummaa isii ta'u inuma jaarratti kuni uma nama 500,000 hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan. Yoo manni hidhaa ga'eef ol siisaa jennaan miliyoona 15tti. Dhugaa rabbii isinitti himuun miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inni wabilisoomti mootummaa isii ta'u inuma jaarratti kuni uma nama 500,000 hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan. Yoo manni hidhaa ga'eef ol siisaa jennaan miliyoona 15tti. Dhugaa rabbii isinitti himuun miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inni wabilisoomti mootummaa isii ta'u inuma jaarratti kuni uma nama 500,000 hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan. Yoo manni hidhaa ga'eef ol siisaa jennaan miliyoona 15tti. Dhugaa rabbii isinitti himuun miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inni wabilisoomti mootummaa isii ta'u inuma jaarratti kuni uma nama 500,000 hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan. Yoo manni hidhaa ga'eef ol siisaa jennaan miliyoona 15tti. Dhugaa rabbii isinitti himuun miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inni wabilisoomti mootummaa isii ta'u inuma jaarratti kuni uma